Mooyyale magaalaa bareedduu san beera biyya alaal. Magaalaa bareedduu san. Gateway nuuf biyya alaa kamittuu kan geessu Mooyyale. Magaalaa vibrant taate san kontiroobaandii koloneetota wayyaanee lamaa jecha uummata keenya Booranaa fi Garrii wal fichisiisaa turan. Lola sadirraa Mooyyale aspaaltii gama kaan baasanii gama kaan baasanii namni keenya bakka lama bahee walitti jaba baasa wal fixa. Karaa sanirra kontiroobaandii ooffatu garuu jara kaan ture. Jara kaan amma kontiroobaandii oofuu hin danda'an of keessaa baafnee jira. Nageenyi immoo deebi'ee ummanni keenya waliin jiraachuu eegalee jira. Rakkoolee xixiqqoo jirtu. Manguddoo biyyaa wajjin, abbootii gadaa wajjin, ugaazota wajjin, hayyoota wajjin itti jirra. Yeroo gabaabaa keessatti akkuma Dheengata Dirree Dhawaatti dubbii finne kan Mooyyalellee finne waan lolaaf waan rabshaa finne amma booda waa'ee misooma waa'ee nagaa hojjenna. Kanaaf dhufuu kiyyatti hedduun gammadee gara fuuldurallee walitti deebinee waan gurguddaa pirojektii gurguddaa Lipseet kan Laamuu sanii wal qabatullee rivaayivii ta'a. Cross border development hundi isaallee irratti hojjetamu jira.